Shirkatuni fakkeenyaaf kutaa bulchiinsa Arsii keessatti aanaa shirkaatu jira moo yookaan magaalaa naannoon ishii magaalaan guddoo roobetti dhiyaatte moo olii tana gara Asallaati moo gara Shaashamannetti dhiyaatte shirkaan tun? jedhamu jira beektaa bosona qabdi guddaa gaara kaakkaa kana dhageetteerta. Gaara kaakkaa yaa. Bosona guddaa qabdi. Kuma Oromiyaatittuu beekama bosonni isii beektaa. Lafa san tarsiimoof ergaman garasi. Tole. Waraanaaf jecha jechuudha. Bakka sanatti erga dubbiin tun kaatee qaraa erga dubbiin tun kaatee wanna jedhanii itti roorrisu turan. Isatti jechuudha. Okay. Siigalee itti roorrisuu turanii garuu guyyama eeggatanii haala mijaa'aa eeggatanii isa dabarsan. Tole amma fakkeenyaaf akka odeeffannoon tokko jirutti namoonni inni waliin ajjeefame jira ijoollonni waliin ajjeefaman jiru wanta jedhamu wayii haasanii turan nam tokko akka odeeffannoo nama wal makaadha. Mi'aati waan kanarra waan odeeffatte qabdaa? Guyyaa inni du'e san namni tokko wareegamne namni tokkoon ajjeefamne shugguu wanna dhukaasni takkan dhukaane. Waraanni tokko hin jiru naannawa sani. Siigalee waraanni mootummaa guyyaa sanitti gonkumaa kan wal waraananii miti waraanni. Ijoollummaa waraana adda bilisummaa Oromoo keessatti hirmaattee lolaa turte isaanii wajjin qabsoorra turan warri Ustaz Kamaal Booliin ajjeefaman jiranii wanta jedhamu wayii kaasan beektaa? Waan takka waan kana gonkumaa wanni irraa dhaga'e hin jiru. Namni bakka san jiru namni anatti hime kun namni ana qunnamee natti hime kun. Harka duubatti hidhanii haala mijaa'aa eeggatanii nama ja'an ta'anii sanuu nama takka lamaa miti nama ja'an ta'anii harka isaa duubatti hidhanii ajjeesanii jedhan beekta. Wanni jiru wanni qajeelatti jiru isa kana. Tole amma fakkeenyaaf maatiin dhaga'anii ati eegaa ganamallee maatii keessaa nama dubbise qabaa jette maatiin dhaga'anii harmee isatti namni waa hime jira ergasii odeeffannoo biraa qabdaa? Gara maatii irraa ammatti wanni an argadhe guyyaa kana waan argadhe isaan dubbisen qabu tokkoffaa taaziyaallee taa'uu isaaniitti ni ulfaataa amma namni dubbiitti ta'ee baay'ee cinqaman haadha malee maatiin guwwan dhaganiirani beekta haati isaa xiqqoo naannoo neetworkiin hin jirre jirtii isa nama sheekaa wayitti ergansiin jedheera naf fakkaate sitti meera. Natti himteettu. Yaa sheeka saniin itti himi jedhaniin beekta haallummaan itti himanillee haalli taaziyaatti ta'anillee rakkisaadha. Amma abbeeraan isaa tokko taaziyaa ta'a Ameerikaa kana jira beektee taaziyaa taa'eera kalee galgalaa taaziyaa taa'eera. Siigalee inni kana waan ta'eef haalli jiru kana namni bakka sanaa deemee informeeshinii kana baase akka kanatti akka inni du'e nama jahaan isa qabanii hidhanii harka duubatti hidhanii rasaasa itti dhukaasanii akka ajjeefamedha namni dubbii tana baase jechuudha. Erga du'eeyyuu ammaami torbaan sadi gaafa guyyaa 11 baatii dabarte. Baatii dabarte guyyaa 11 jechuudha. Guyyaa 11 amma guyyaa 19 moo 18 jechuudha. Kanaaf namni sun achi deemuufillee haalli hedduu rakkisaadha baay'ee rakkisaadha haala hamaa keessaan bakka sanii baheeti informeeshinii kana uummataan ga'e siigalee. Waan akka kanaatti ture amma yoo ibsa baasanii ibsa eeguu jirra kamee abaa waan ibsa jarri baaftu argina beektaa ooma jarri jettu arginaayyuu. Namoonni amma fakkeenyaaf tokko odeeffannoon isaan jedhanii warra waraana adda bilisummaa Oromoo maqaballeessuudhaaf kophaatti mootummaan hundeessee alaabaa seerawaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii waraanas akkasumatti fakkeeffatanii warra adda bilisummaa Oromoo keessa jirutu jira wanta jedhamu wayitu jira. Mee waan kanaati informeeshina hagam tokko quba qabda? Amma laali jiraachuu isaa anamma beektaa wanna jedhe jiru beekee. Kakanaa wanna ati irraa beektu tokko yoo xiqqaate namni kun amata takkaa wayiif waraana sana keessa jira. Hagar'aa namoota akkasii waliin deemee waraana jetteellee wanni yaaddu gonkumaan jiru beeki kun yoo nu sobuu ta'e malee yoo sobuu ta'e malee waraanni mootummaan bobbaasuu danda'a garuu yoo mootummaan bobbaase jenne namni kun yoo xiqqaatee waggaa takkaa wayiif waraana kana keessa turu jira. Hagar'aa addan baasu jechuudha. Sirriidha yaa. Danda'amu hagar'aa yoo bobbaase hagar'aa akkamiin lubbuun jiraatee hadha ajjiifamu.
Shirumaatu jira jechuudha. Shirumaatu keessa jira. Shirumatu walumaa galatti shirumatu keessa jira malee yookaan ajjeesumaa fi kunuma isatti yaaddamee akka ajjeefamu isa godhame malee wanni shakkii irraa qabamu hin jiru beeku. Wanni shakkiin irraa jiru wanna jettu hin jiru. Kanaaf dhibbaan dhibbatti amanii namni dubbii maqaa balleessuuf gara jijjiiruuf jecha wanni hin jenne hin jiru beekte. Dhugaan jirtu immoo tana isa jarumatu ajjeesee waraanuma abaa'ootu ajjeesee waraanuma shaneettu ajjeesee amma Oromoo natti hin fakkaatu waraanni kun amma dhugaa rabbi dubbachuuf saba kanatiin qabsoofnaa waan baay'ee wanna jennaa kun eenyuun irrallee waan ga'u beekta nama si waliin gadi bahee nama si waliin diina sirraa kuffisu yoo inni dogoggora fedhe qabaate yoo inni ilaalcha fedhe qabaate hidhannoo irraa hiitteen galchitu maaltu ajjeesuu beekta si waliin ajjeefama si waliin qabsaa'aa ture namni kun. Yaa obboleessa kiyya maaltu waan kana fide? Tole jaalduube ulfaadhu guddaa galatoome yeroo fursaa qabu sittan deebi'a ulfaadhu guddaa galatoome leenca kiyya. Galatoome. Okay.